Ashamar kafone kabjamtoota daawwattoota OMN oduu sa'aatii kana sinittima an Abdusalam Hassan. Irreechi hora Finfinnee fi hora 3 miliyoonii irratti hirmaatan milkiin xumuramee jira. Taateewwan irreechaa barana ilaalchisuun guyyaa waaroo gabaasa qindeesse qaba. Recent IRECHAA celebrations held outside the capital have been marred by protests after a stampede in 2016. Waggoota 150 booda Oromoon ayyaana irreechaa hora Finfinnee dirisa guddicha kabajachuuf namooti miiliyoona lakkaa'aman uffata aadaa fardoo ruufaaf lichoof waan adda addaatiin faayamuun Finfinnee yoo dhuunfatanii konkolaatoti kumedduu lakkaa'aman illeen akkuma kan imaltoota guutuu Oromiyaatiif biyyoota ollaa kanneen akka Keeniyaa farda duddabaachuun balbala afran Finfinneen qabdu duuchanii jiraattota Finfinnee afaan qabachiisan. Ayyaan xiqqii gammachuuf miira adda addaatiin guutam kanaan addabaabaayii riqichaaf gaammuwaan gugurdoon hedduun magaala Finfinnee keessatti argaman alaabaa abbaa gadaatiin yoo faayamanii. Alaabaan kun addabaabaayif gaammuwaan ijaarsa faallee dur darbuun siidaa Minilik faallee mirmirfamuun ijaarsi sun iyyuu alaabaa abbaa gadaatiin faayanii Oromoo fakkeessan. Suuraan kun fuula siidaa Minilik fardi yaabbate waggoota dhaabbatirra mirmirfamuun jabdu kamirqaanan fayyadamtooti miidiyaa hawaasaa gaaf jalbultii sunirra kaasuun suura kan bal'inaan raabsanii yoo maxxansanii. Rogeessi miidiyaa hawaasaa boruu barraaqa yookaan yaayya Bashiir ingeenyettu geesse objuu miti dhugaadha asoosamaa miti seenaa dhugaa kanaalte yookaan mormattee sayyuun geessu marfamte jirtar kennadhii jechuun barreesse. Jilti irreechora Finfinnee kun ammaana ciqaa Oromoota taganamaatti akka kabajamtuuf lafarda jala dheedu doloollo buddeenaa dabarsa abbootii gadaati kakeen kantiibaan magaala Finfinnee injinar Taakkalee Uumaa erga gos walalootiin fuul miidiyaa hawaasaa raqqoreen nuut gaso jaalala qonne tullu jibba buqqimna imaan abbootii fuune duudha keennu guddimna addunyaa na ilaaltu akka iddi seenaan cinne xiqqaaf guddaan keessanu hootta hora Finfinnee jechuun keessumma sayo simatu. Namoot godinaal Oromiyaa gargara irra ka'uun gar Finfinnee dhufa turan keessa Harargee baanaannoo qullubbii balaa konkolaataa haguyya jalqaba uumamteen jabduun sodaan katta dhagaamirra kooteen Oromiyaa miidiyaa neetworkaaf Juwaar Mahammad dhiiroti yalaa numoofa jechuun erga gabaaba jechuun sadiin caala hordoftooti isa miiliyoon tokko qabdi torba caalani furguggeessuun midhaagin gorsaaf abba duula jiltana ta'uun Oromoo gammachiis. Jilbanii sayyaan irreecha kaddabaabaayii masqalaa godhamtirra jechoot jajjaba dubbachuu hawaccisiis. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiis Qarreef qeerroo qabsoo Oromootiif aarsa kaffala yaadachuuf yookaan galateeffachuuf siidaa yaadannoof galata yeroo dhiyoo mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaaramaa jechuun sirni galfata qabsoo atileet Fayyisaa Leellisaa irratti waada galuun Oromoo kofalchees. Yeroo jalqabaatiif erga baggeettanii masaara mootummaa kiiloo 4 irra afaan Oromootiin barreessuun uummata Oromooti kamattansi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Ali dheeraa immoo erga baggeettanii waraqat fuuljaa obbaaseen akka jaba sabballa kan faarsuun waliin jirraa yoo jedhu jiluumati miiliyoon 10 ol irratti hirmaachuun foolleen lakkoomsaan 20 caalti nageenyi uummata tiksuun humni nageenyi mootummaati barumsi guddaa taate kanaan miidiyaaleen guru qaban gurguddoon kanneen akka BBC fi Aljaziiraa faalleen jabeennaaf guddinni Oromoo akka jaba dinqisiifachuun addunyaatti himan. Magaal Finfinnee ta guddinaan Afrikaa keessa sadarkaa qarar jirti tan akka galaanaa guutirraan dhangala'uun siree bultii dhiiti ciisichi kararraatu ka waliin ga'u dadhabuu uummati guddaan gaafa Afrikaa ka Oromoo jedhamu kun shittoof booktas gabbii tokkummaa nageenyaaf jaalal Finfinnee firfirsuun shooftuu yoo qaxxaamuru. Mootummaan Abiyyi Ahmad Ali dheeraalleen hin deeqee biddu waraanatu fuun beekamtu gubbar balaliisuun erga baggeettanii jettu xuyyuur waraanaatiin gubbarra dhangalaasuun Oromoo ajaa'ibsiis. Jilbak buutonni sabaaf sablammoota bira kanneen akka Sidaama, Walaayitaa, Geediyoo, Soomalee, Alaabaaf Tegaruunfaan irratti argamuun gammachuu Oromoo qoodatan kanaan Oromoota dheedhi keenyaa bakka bu'uun jiltan irratti argaman keessaa bakka buutuun miseensa paarlama keenyaa Maamma Rahimadiid Jaldeessaatiif gareen isaanii qeerroo keenyaa bakka bu'uun akkan akka kabajaaf galata qeerroo Oromiyaa tagam Itoophiyaatti qaban OMN irratti dubbatan. Ani member of parliament gosguddoota achi jira Isiyooloo jirti Marsabet jirti Tana River jirti Nairobi illee keessa hin jirra waan nu feennu akka nu walqabeetti tana duraatti hin deemne yoo nu aga walqabanne wanni dhibiin deebi'ee nu dura hin jirtu walqabannu hajiraannu. Ani maqaan kee Osmaan Guutuu Waacuu Naanyaa Gaanyaadha. Wargalaan maroo Tana River County Keenya Kostol Keenya Mombasa achi gadhumne gochiti Oromoo kee jirtu taa achi hin jirtu yoo isiin Arsii taate Karrayyuu taate Gujii taate cuffaa gubbaan ormaadhani warduri ganni 525 ka dabarre laftana foceach dheeda waan horii qeencatiin achi ture qeerroo Oromiyaa qeerroon teentaachita Oromiyaa ta Keenya yaa nagaya isaan fuute guddum waliin jirra. Jechi Shimallis Abdiisaa kabaj Taakkalee Uumaa sabban laafa agarsiis. Kophee boottii Jawaar Mahammad faallee darate suura waan tokko bareedin irreechaatiif sabab yoo ta'ani. Jilguyyoot sadiif jiraattonni magaal Finfinnee tokko suuqiif man isaanii cufachuun qaaba balbalaatiin ilaala kabajan kanaan Oromoon 99 duwwaan mo'achuu isaa dubbatam.
Cufaafuu duuba ayyaana irreecha Oromoo firoota Oromooti gammachuu hawardansa Oromoon jaalanna ammoo salphin seenaa qofa don taane salphin naamilee takanaan Oromoon sab guddaa nagaa tokkummaa aadaa fi eenyummaa isa jaalatta'u BBC fi Aljazeeraan faarra gabaan. The Oromo, they've been allowed to return as part of a new wave of political. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti waraanni humna addaa naannoo Amaaraan isaanitti banameen lubbuun nama afurii dabreeran jiraattotni godinichaa. Humnoota kanaan saamicha garagaraas isaan irratti raawwatamaa jiraachuus eeranii jiru. Dhimma kana irratti yaada gama bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa dhaga'uuf yaaliin bilbilaa goone ammaaf hin milkoofne. Guutuun oduu kanaa kunooti. Godina addaa saba Oromoo aanaalee garagaraatti weerarri humnoota addaa naannoo Amaaraan isaanitti banamuu jiraattotni himan. Weerarri aanaalee Arxummaa Fursii fi Jillee Dhummugaatti gaggeeffamaa jiru kunis sabummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhan jiraattotni. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii kennan yeroo ammaa waraana humna addaan ajjechaa fi saamichatu isaan irratti gaggeeffamaa jira. Nama saba afaan Oromoo dubbatu irratti wanni ga'u jiru miidhaan. Keessa magaalaa Caffaroo keessatti qawwee namni tokko inni mazaggabatees inni mazaggabatenis hatta inni milishaa itti warri bushaa gandalleen warri magaalaa Caffaroo giddoo qawwee qabatee akkana dandee deemuu hin danda'u maaliif miidhaa yoontu waan qabatee bahu taate irraa fuudhamaa jechuudha. Nama keenya bakka nama baay'ee irree kan dararamu jiru nama baay'ee dureerate yeroo immoo dirmachuuf uummati meeshaa qabatee sosoo danda'e. Kararratti eeganii akka saniin keellaa godhanii fatarsiisee godhanii baay'ee rakkatu jira nami. Kanaatu furmaata tokko itti argame baay'ee wanni nuti jedha nami keenya caasabii Oromoo matitti baay'ee miidhamuu jira. Uummanni keenya irreessa. Finfinnee deemee ture. Erguma mana hin jiru jechuun hundi walqixa as kana keessa hin jiru. Sila kana keessa hin jiraanne isaanis yeroo sanitti beekaniifi nurra balleessuuf uummata achi yaa'essaniif hundumaaf amma kaaleessa akkasitti dubbaan baay'ee bareedaa. Mucaa bareedaa jala ajjeesan mucaa laafaan mucaan danniyaa amma haxaayii keessatti liyyuu haayiluudha. Erga gaafa lola saniitti liyyuu haayilukkee jira nama maallaqa baankii baasee deemu zarafuu qawwee irraa hiikkatu. Waraana deemaa jiruunis namootni 4 lubbuun dabruun kanneen biroo hedduun madaa'uus eeraniiru. Wanni walloota amaaru waan ulfaataadha waan gocha kanaas waan ta'eef beekuu meenutti uummata amma liyyuu haayiliidha. Wannumti rakkina nuti fiduruu baay'ee rakkina nurratti waramuudhaan nama kun nama 4 jecha samuun magaalatti erga lola sanii. Waraanni Oromoota Walloo irratti ji'oota 5 dura banamee hanga yoonaas hin dhaabbanne kan jiran jiraattotni mootummaan federaalaa dhimma kana madaala sirriin ilaaluun fala akka kennus gaafatanii jiru. Dhimma kana irratti yaada bulchiinsa gama mootummaa naannoo Amaaraa dhaga'uuf yaaliin bilbilaa goone ammaaf hin milkoofne. Oduu walqabateen waraanni humna addaa naannoo Amaaraatiin uummata Walloo irratti baname qaama tarkaanfii amma duraa fudhataa ture fashalaa'etti jedhu dhalattootni naannichaa. Kaayyoon garee kanaa mirga sabootaa fi sablammoota naannichaa keessa jiranii maqsuudhaaf jedhanii jiru yaada OMN'f kennaniin. Humni kun amma dura tarkaanfii wal fakkaataa bakkeewwan garagaraatti saboota naannichaa keessa jiran irratti fudhataa tures jedhu. Yaadni isaanii akka taanutti qindaa'ee jira. Wanni godina keenyatti hamaa jiru waan baay'ee yaani waan nama ajabsiisu maali hoo kan jettee kan laaltu taate mootummaan naannoo Amaaraa oduu nu bushaa jiru oduu isa jala bulaa jiru oduu gibira isaa kaffalaa jiru uummata keenya liyyuu haayilii naannoo isaatiin leenjifamee uummata keenya fixaa jira jechuudha. Uummata keenya dararaa jira jechuudha. Rakkoo nama Wallootti deemaa jiru rakkoo ji'a 5 darban ni wal qabate. Liyyuu haayilii naannoo Amaaraa kan asaaminoo xiqqee leenjisetu uummata keenya qonnaan bulaa qonna ofii qotatuu fi horii ofii tikfatu rasaasaan fixaa jira. Rakkoon uummata keenya waan har'aas ba'u miti. Yeroo dheeraa waanumatti jirudha jechuudha. Uummati keenya karaa bobbahee galuun hin arganne. Cunqursaa baay'ee jabaa keessa jira. Maaliif yoo jette wanni kun baada gaafa mootummaan diddiiramaa kun dhufeeti mootummaa diddiiramaa kana jibburraa waan kaaseef nuyi mootummaa diddiiramaa waan deeggaraa jirruuf akka mootummaan diddiiramaa Oromoon aangoo gubbaa baasee jechuudhaan uummata keenya dararaa cimaa keessa jira. Egaa jarri weerara bananii har'allee dhukaasa jira kaleessarlee dhukaasa jira namni tokko madaa'ee namni lama du'ee jira.
walumaa galatti godina keenyarraa Oromoo balleessu walirraa Oromoo balleessuudha kan duula banaa jiranii. Lola nurratti bananii jiran akka haarawatti lolli banamee jira jechuudha. Maa jechuu barbaadeeti ummati Oromoo magaalaa Finfinnee dhuunfate nu immoo Oromoo walloo balleessuu qabna. Ummati kuni asii keessa jiraatu hin qabu. Walloo dhuunfatuu qabnaadha. Gaafa walloon cabe immoo karra diima isaanii waan beekaniifu duraan gaafa walloon cabe Oromoon guutuun kan cabde amma walloo cabsanii gara biratti waan tarkaanfatu barbaadaniifu lolli amma kallattiin harxumaa furseerratti lolli jalqabee jira. Naannoo haxaayyitti lolli jalqabee jira. Allaalatti lolli jalqabeera. Ummata keenyaaf ummati Oromoo bal'aan akka sagalee ta'uuf abdiin qaba. Kaleessa deengaddaa lolli ittuma jiraa jechuudha. Kuni irreechaa wal qabateeti. Hinaafa nama uffata aadaa uffatemaa arginaadha. Kana yeroo jennu ammoo nuti uummata Amaaraa yeroo dheeraa hojii turree jechuudha. Humni addaa naannoo Amaaraa asaaminoodhaan durfamaa ture kun erga leenjii asitti tasa boqonnaa argannee beeknu jechuudha galgalaa ganamatti rakkoo keessa jirra. Uummanni keenya irreecha irreeffachuullee Finfinnee dhufe karaa kanaan deemuun dhabee baay'inaan dhufe ammallee Finfinnee kana keessa jira. Amma immoo irreecha wal qabatee ijoollee irreecha irreeffatee galtu irratti rakkoo uumamaa jira karaa Bahar Daaritti wanni Dabra Birhaan kaleessa ijoollee nurra hedhan quba qabdu. Ammallee dhukaasni deemaa jira ijoolleen nurraa dhumaa jirti kanaaf mootummaa federaalaa furmaata barbaachisutti haa kennuun jedha. Mootummaan federaalaas deddeebisnee akka rakkoo kana furmaata nuuf itti kennu deddeebisnee jaarsoliin keenyas dhufanii itti himatanii jiranii miidiyaa irratti himaa jiraanne ammas bifa haaraan asaaminoo lammaffaan uumamee uummata Oromoo walloo balleessuudhaaf tattaaffii guddaatu godhamaa jira. Ijaarsi daandii magaalaa Dabbaa hanga Aangeetuutti geessu yeroo karoorfame keessatti xumuramuu dhabuun fayyadamtoota daandii yaaddoo ammaaf saaxilee akka jiru ibsame. Rakkoo daandii aanaa Nansaboo kun furmaata akka argatu mootummaan xiyyeeffannaa kennuufii qaba jedhan jiraattotni. Bulchiinsi godina Arsii Lixaa hojiin daandii kanaa dhaabbate sababa isaallee hin beeku jedhe. Piroojeektii mootummaa federaalaa ta'uu ibsuun Lamma Hussein gabaasa dabalata akka taanutti isinitti hima. Akka jiraattonni aanaa Nansaboo himanitti daandiin aspaaltii magaalaa Adaabbaarraa hanga Aangeettuu geessu kiiloomeetira 101 hojjetamuuf bara 2007 kan karoorfame yoo ta'u hanga bara kanaatti xumuramuu dhabuun hawaasni daandii kanatti dhimma bahan yeroo dhukkubsatanitti akkuma durii nama baadhannee lafa kiiloomeetira 60 ta'u miilaan imaluunii fi gaara bahuun dararamaa jira jedhu. Karaan kun rakkoo baay'ee gannaa fi bona keessatti kan rakkisaa ture bara 97 kan eegale haga ammaatitti qulqullina qabu. Ganna nu akkuma dur nama baannee ammallee namni keenya deettuun teenya rakkataa naggaadeen keenya rakkataa horiin keenya gabaan argatu bunni keenya gabaan argatu dammi keenya gabaan argatu. Gaafa dargii gaafa sanillee dhamannee gaafa dargii illee baangaan citaa ture baangaaf qottoon uf jala marga akkana dhayaa deemna uleen dhayaa ka deemnu itti guddadheenu haga gaafa sirraa mootummaa kana seenne mootummaan kun inumaa gonkumaa akka baaleetiin nun argineedhaan. Ana kamataa kiyyaatitti. Daa'imti ooyirarraa dhibamtee asii baadhee malkaa gizee naa baatanii malkaa diimtuu yaani bubbisaa garraa geennu achi duute ganda bubbisaa finnee nurraa awwaalaa jenna. Ganda namaatiin achi baadnee reeffanii gallu achi nurraa awwaala. Dhaabbatichi hojii eegalame yeroo jedhame keessatti xumuree tajaajilaaf banaa gochuu dhabuun hedduu nu komachiiseera jedhu. Nama to'atuma abbaa karaan kun abbaa qabaa isaatiyyuu hin beeknu. Irruma aanaa karaan kun baay'ee karuma kana dalagaa ture. Miidhamni keenya kakalee mootummaa 4-5 irraa dhufe sun addas keessa jirra. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa daandiiwwan godina Arsii Lixaa obbo Jamaal Abdurroo akka ibsanitti dhimma daandii kanaatiin wal qabatee. I think haala addaatiin warri federaalaa qabatee hojjetaa jiru ta'uu isaatiin hubannoo ka qabu. Sanii alatti daandii kana kallattimaan ka hordofu warruma federaalaati jechuudha. Kanaaf daandiin kun amma maalirra jira jennee yoo kaafne ammaaf akkuma beekamu hojiin isaa addaan citee jira maaliif akka addaan cite illee nu hin beeknu. Dhimma kana irratti abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaa dubbisuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne. Xumura irrattis oduu gaddaa.
Manguddoo beekamaa fi diddaa Oromoo waggoota keessatti kan hedduu beekaman jiraataa magaalaa Amboo obbo Alamaayyoo Irreensoo addunyaa kanarraa du'an boqotan. Obbo Alamayyoon nama uummata isaaf sagalee ta'aa turaniif dhageettii qaban jedhan hawaasni magaalaa Amboo. Abrahaam Birruu. Manguddoo beekamaa fi diddaa Oromoo waggoota keessatti kan hedduu beekaman jiraataan magaalaa Amboo obbo Alamaayyoo Irreensoo umurii isaanii 67tti addunyaa kanarraa du'an boqotan. Obbo Alamayyoon kan dhalatan godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Kuubbee Qibaatti bara 1945tti. Namni uummata keessatti dhageettii qaban obbo Alamayyoon waraana Itiyoo Sumaalee keessatti miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uudhaan waggoota 11f lola keessa akka turan, yeroo sanatti Sumaaliyaa keessa mana hidhaa akka turan himama. Obbo Alamayyoon nama biyyaa fi saba isaanii jaalatan yoo ta'an diddaa Oromoon barootaaf godhe keessatti adda durummaadhaan hirmaachuudhaan beekamu. Ammaaranii gara isaan gaggeessan hin beekne yoo kana dubbanne shoror keessaa abaa'oo dhiphummaa maqaa meeqatu nutti ba'a. Qe'u keenya teenye liqaan namaan nurra hin jiru, idaan namaan nurra hin jiru, qabeenya namaan harka hin jiru waan keenya dubbanne. Gaaffiiwwan ijoo diddaa Oromoo keessatti ka'aa turanis waltajjiiwwan garaagaraatti sodaa tokko malee ol kaasanii dubbachuudhaan beekamu. Cunqursaa fi gidiraa uummata Oromoo irra ga'u hadheeffatanii mormuudhaan yeroo garaagaraattiidhaa fi dararaaf saaxilamaa akka turanillee seenaan jireenya isaanii ni mul'isa. Gaafa akkuma Minilik hidhachiifte Ingilizii eenyu kan hidhattoota Somaalee tireendii godhe behind of the TPLF gangsters isaan duuba taa'ee Ingiliz miti. Ummata Oromoof biyya kana sabaaf sablammii bilisa baasuuf guyyaa gaaf tokko jireenya mataa isaanii nama jiraatee hin beeknedha. Kanaaf qabsoo ummata Oromoo keessattis akkuma beekamu si'a meeqadha jijjiirama kana keessattis hidhamanii takkan ba'u naabaan immoo deebisanii hidhamu haga kana wanti hin jenne yeroo gurmeessanii shoora olaanaadha. Akka godina kanaattis akka biyyaattis akka addunyaattis nama shoora olaanaa taphachaa turanidha. Gootummaa fi dhageettii isaanii kanaaf uummanni magaalaa Amboo fi Shawaa Lixaa ragaadha. Obbo Alamayyoon jaarsa biyyaa ta'uudhaan dhimmoota hawaasummaa irrattis hirmaachuu irra darbee duudhaa fi aadaan uummata Oromoo akka bakkatti deebi'uuf cimsanii hojjechaa turuu isaanii waayilanii fi maatiin isaanii ragaa ba'u. Gadaa Maccaatiif falmi guddaadha kaasaa ture. Addis Ababaatti, Bushooftuu irratti, Adaamaa irratti baay'ee kaasaa ture. Finfinne kan Oromoo tiree falmi guddaa kaasaa ture. Wajjinuu falmi guddaa kaasaa ture. Obbo Alamayyoon dhukkubsatanii hospitaala Rifaraala Ambootti yaalamaa osoo jiranii dhibeen itti hammaate fulbaana 23 bara 2012 addunyaa kanarraa boqotan. Sirni awwaalcha isaanii fulbaana 25 bara 2012 bakka dhaloota isaaniitti godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Kuubbee Qibaatti bataskaana Qibaa Gabreelitti raawwatee jira. Obbo Alamayyoon Irreensoo abbaa ijoollee dubaraa 4 fi dhiira 3 jira. Gabaasni waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaarraa nu ga'e. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun sa'aatii kanaa kan hanga ammaa ture sagantaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan itti oofuu daawwadha.